Fuudhaan siin jeboo jaartii. Nalal barjaabee dheertu achi takka barjaabee tanaaf fuudha. Takka dheertu tanaaf fuudhaati. Ani fuudhu. Sii fuudha ka'e. Ani fuudha jee fuudha. Dheertu akka barjaabee tanaaf fuudha. Way ajaa'iba Huzeefaa kiyya. Aniin kun ammaan tana gizeen duuba san fuudhe narra dheertuudha waliin dhaqqabu kaan fuula siituun dhaqqabu kami. Ogaa gattee jee. Oguu gattee ise. Yeroo hundi gadiin taayyaanii duuba isii faa dhungatuudhaaf hoggaan fuudha. Maqaan keenyu? Huzeefaa. Huzeefaa eenyu? Mikaa'el. Huzeefaa Mikaa'elii? Maqaan kee kana eenyu sii baase? Mikaa'el. Mikaa'elii sii ummaateetii sii baase moo Mikaa'el? Mikaa'el. Dhugaa moo? Dhugumaa tun? Haa dhugaa dubbadhu? Wallaahi dhugaadha. Wallaahi? Maqaa kana siif baafna yaaniituma sii baasan moo? Siin naa baasaa jeen gaafsan? Naatu naa baasaa jee. Akkamitti ati gaafsan xiqqishaadha dhalattee jirtu? Isaanii naa baase. Isaanii sii baase? Maqaa kana eenyu jaanii sii baasan? Huzeefaa. Mee Huzeefaa? Atamma dhalaa intala bareedduu xiqqishoo takka bareedduu takkaan sii fida ni fuuta. Gaafaan guddadhe naa fidda. Ati yoo fuutume. Ammoo? Ani fuudha? Ani xiqqishaadhaa bari hin fuudhu. Ni fuuta. Maaliif hin fuudhu haa xiqqishaadha? Haree daawwaa. Hareeda? Hareenni maali? Kana. Meeqam? Kunoo kana. Kana. Hareedan jettu dubaate hareeda jettee bar. Hareedaan jee. Hareeda jette moo? Hareedaan jee. Kan hogguu baasan ni fuudhanii? Ani hin baafne haa duba. Kunoo baafte kabirraa jirta kunoo. Yoo mee. Dhiyoon tanoo. Mee nagarsiisa. Kaajirraan baafte kunuun. Namni kan akkana baasanii fuudha? Yoom eenyurraa baratte? Takkarraa eegaa. Takkarraa. Duba akkanuma barteeti? Akkanuma barte? Hayyaa wayi Huzeefaa ati kunoo baasu jirta bal'aa atillee baasu jirta kunoo laa. Ani baafna qaawno. Kunoo baaste laa diimaa tokko qabda fuudhi boo amma biroo galgala. Atis fuudhi. Fuudhi ati gari. Fuudhi ati gari. Ani hin fuudhu. Fuudhi. Ani hin fuudhu ati dura fuudhi. Hareeda nagartu gugurraacha hedduu kanan qabdu. Allah gugurraacha dila kana namni kana qabu ni fuudhu jechuudha. Dhalaa gabaabduma dheertuu fuudha duuba namni kanaa kun. Dheertuma gabaabduu fuudha. Dheertuudha. Namni hareeda qabu dheertuu fuudha. Hareeda hin qabne hoo? Gabaabduu fuudha. Hareeda hin qabne gabaabduu fuudha? Eenyu kasi qaraasise? Takka. Ifumaaf qaraate? Way ajaa'iba kiyya gaa. Hayyee gaa hordoftoota keenya mucaan xiqqishaan kun laal namni hareeda qabu dhalaa dheertuu fuudha hareeda hin qabne dhalaa gabaabduu fuudha. Hundi hareeda ni qaba. Hundi hareeda ni qaba. Hundi hareeda ni qaba? Booga amma bakka anillee ni fuudhaan siin jeboo jaartii. Nalal barjaabee dheertu achi takka barjaabee tanaaf fuudha. Takka dheertu tanaaf fuudhaati? Ani fuudhu. Sii fuudha ka'e? Ani fuudha jee fuudha. Dheertu akka barjaabee tanaaf fuudha? Way ajaa'iba Huzeefaa kiyya. Aniin kun ammaan tana gizeen duuba san fuudhe narra dheertuudha waliin dhaqqabu kaan fuula siituun dhaqqabu kami. Ogaa gattee jee. Oguu gattee ise? Yeroo hundi gadiin taayyaanii duuba isii faa dhungatuudhaaf hoggaan fuudha. Warra kiyya gaa? Bu'aan dhiise dheertuu akka isaan oluun dhaqqabuun fedhani. Hunoo tabbirqii achi laalaan dhuga. Hunoo tankasiisan fuutala. Gabaa tanganaa Hunoo barjaabii damee lameen achi. Allatun barjaabiin dheertuudha kaa. Ati akkanaan hin dhaqqabu. Ati dhalaadhaan barjaabiin milikkita. Yoo tanan fedhan allaal takkamiin fuudha siimu? Jiddu jireessa dheerallee kan ta'in gabaaballee kan ta'in. Hunoo takkanaa tanaa lookoo. Takka barjaabii tanaa moo? Lookoo akkanaa tan. Lookoo akkanaa tanaan fedha gaa. Lookoo akkanaa tanaa taa'ee bareedduun fedha. Ati gaafa guddatte malee amma hin feetu waan taateef. Du'aa naa godhanis ni fuudha bakka. Mee du'aa kam jetteen naa goota? Rabbi si hafuuji jujeeti. Rabbi na taakkam. Taakkam. Taakkam jette.
Tan makkatee diga. Makkati yaada namo. Tatan qabne mo. Taqabdu. Taqabdi mo. Eh. Bakka tun maal namaa gooti satan. Ajimo. Harma jolle lui diga kana. Gizee ilmoo dhalte luudiga. Ati yoo ammaan tana harman qabne fuudhuu feeta moo harma qabdu fuudhuu feeta? Harma qabdu. Harma qabdu fuudhuu feeta? Ato. Anilleen harma qabdu maaliif jecha maaliif feete harma qabdu? Ilmaan kiyyanaa luuti. Hayyagaa hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warra hundi keessanuu mucaa xiqqishaa kana wajjin qophii waa xiqqoo tana dhiyeessinee jirra. Hanga sagantaa qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa nuuf tura. Bye bye. Bye bye. Gabaan fuudhu walitti dachaana. Bye bye. Akkana gaabbalee isoo fuutaan si.